السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kan jirtu balayyaan jirtu baga jiraattan isin jecha har'ammooni biyya keenya kanatti marqaa hojjetaniiti ittoo gidduu akkatti kaa'u laakatti bas jedha. Asitti immoo kun waanuma qaban hojjetanii bakka kanatti amma dijaaja sadarii akkasumallee kuduraa baay'ee keessa jira. Jazariidha, birookiliidha, filfilroomii, akdarii fi asfar loonii hedduun jechaadha. Akkasumallee shunkurtii hamsaa waa hedduun dijaaja isaa muree ka'ee indagana deebisee xabbasee jechaadha. Xabbasee hunda isaa sa'aatii dariiqa hedduu natti fudhata waan ta'eef hedduu isin waraabuu hin dandeenyeef sababni ho'i waan jiruuf sa'a hedduu natti fudhata kana jechuudha fi yeroo biraa bal'inaan akkaataa isaa hunda tartiibaan isin barsiisa. Garuu jalqabuma isaatii ruuzii affeelee ka'ee akkasumallee sahaanii duweeraa qopheeffadhee isatti naqee fidee dura ruuzii as keessa akka nama gombisee yookaan magluubaa hojjetutti jechaadha itti naqee gaachii ka'ee booda fidee dijaaja akkatti irra dardaree jira jechuudha. Dardaree sanaan booda kunoo sahaaniin gidduu kaa'e sana gidduudha suuteedhee fuudhee asitti kunoo kisbaraa fi naannadha loomiidha fakkaata kana jechuudha. Akkasitti qopheessitu garuu xariiqaa isaa hundaanii tartiiba isinitti yeroo biraati garuu har'aa fi yoo dandeessan immoo waan amma saniin jedherra soosii waa hedduu qaba hojjechuu dandeessan hojjettu saniin jedha turtii gaarii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.